Ashamaa akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Abbabeeti. Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatiina. Egaa akkuma yeroo kaanii barnoota sirna gadaa kutaa 8ffaa boqonnaa 1 hanga boqonnaa 9 duraa duuba isaatiin akkuma laalle har'a immoo boqonnaa 10ffaa barannoo 10ffaa gadaa fi dimokiraasii ammayyaa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa Batirree yeroo darbee keessatti boqonnaa 9ffaa dhaha Oromoo kan jedhu laallee waa'ee dhahaa tokko tokkoon ilaallee turre. Dhahaa jechuun ji'oota waggaa yookiin guyyoota torbeewwanii fi akkasuma addeessaaf urjiilee irratti hundaa'uu fi guddachuuf xiqqaachuu urjii yookiin biiftuu garaagarummaa sanaatiin akka dhahi Oromoo ilaalamu ilaallee dabarree jechuudha. Har'a immoo boqonnaa 10ffaa barannoo 10ffaa gadaaf dimokiraasii ammayyaa kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaa akkuma mata duree isaarraa hubachuuf yaalletti gadaaf dimokiraasii ammayyaa maaltu walitti fidaa yookiin immoo gadaaf dimokiraasiin maaliin walitti dhiyaatu kan jedhu ilaalla jechuudha. Egaa akka sirna kanaatti osoo dimokiraasiin ammayyaa hin jiraatiin sirni kun dimokiraasii caalaa hojiirra oolaa waan tureef dimokiraasiin mataan isaayyuu gadaa irratti hundaa'etu bu'uurame yookiin immoo hundaa'e jedhamee ni tilmaamama jechuudha. Haa ta'u iyyuu akkaataa barreeffama yookiin immoo dimokiraasii Giriikotaa fi gadaa Oromootti yeroo ilaallu biyyoonni addunyaa hedduun caaseffama aangoo gurmaa'ina maalii qabaatu gurmaa'ina paartilee siyaasaa yookiin dhaabdaneessa wal ta'aa ta'een bulaa akka isaan jiran ni argisiisa jechuudha. Kana jechuun gurmaa'insa jechuun garee wayii uumuu yookiin caasaan ta'e tokko garee mataasaa uummate kan inni aangoo qabatu yookiin kan inni mormisiise aangoo fudhatu jechuudha. Paartilee siyaasaa jechuun immoo qaama mormitootaa yookiin immoo sirna gadaa keessatti waamuraa isa jennu jechuudha. Yookiin immoo warreen isa deeggaran yookiin isa aangoo irraa fudhachuudhaaf isa wajjin wal morkatan jechuudha. Dhaabdaneessa jechuun immoo dhaaba hedduu yookiin immoo dhaaba danuu kan ta'anii jechuudha. Dhaabota adda addaa walitti dhufuutiin kan isaan wal falmanii yookiin wal mormanii wal dorgomanii aangoo qabatan jechuudha. Wal ta'aa kan jedhu immoo qaama wal fakkaataa fi qaamota waliin fakkaanne kan walitti dhiyeessu yookiin walitti fiduu jechuudha. Kanaan kan isaan bulaa turanidha jechuudha. Sirna caaseffamaa fi walta'iinsa aangoof dhaabdaneessa kunis sirna filatamaa fi leellifamaadha jedha. Akka sirna dimokiraasiitti akka sirna gadaattis jechuudha. Mirga filatamuu warreen achi keessatti argatanii jechuudha. Inni sirna filatamaaf leellifamaadha jechuudha. Sirni bulchiinsa gadaas sirna caaseffamaa aangoo walta'iinsaa fi dhaaba daneessa ta'e qabaata jechuudha. Amaloota walta'iinsa aangoof dhaabdaneessummaa isaaniitiinis wal fakkaatu jechuudha. Kanaafidha kan inni sirni kun waliin hidhatee deemu jechuudha. Kanaatiif walta'iinsa aangoof dhaabdaneessummaa isaaniitiin immoo bulchiinsi sirna gadaaf dimokiraasiin ammayyaa wal fakkeenya hedduu qabu. Kana jechuun ammoo bulchiinsi sirna gadaa fi dimokiraasii ammayyaa tokko jechuu miti. Sababni isaa dimokiraasii irratti wantoonni safuuf safeeffannaa osoo hin eeggatiin deeman jira. Gadaa keessatti garuu guutummaa guutuutti safuuf safeeffannaa kan qabaatee deemu akkasuma dhaalaan aangoo kan darbuu hin dandeenyedha. Garuu dimokiraasii keessatti bakkeen tokko tokkotti dhaalaan yeroo inni walitti darbuu ni jiraata jechuudha. Gadaa keessatti garuu tasuma waggaa 8 qofa namni tokko bulchuu danda'a malee dhaalaan darbuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf wal fakkeenya haa qabaatu iyyuu malee tokko jechuu hin dandeenyu jechuudha. Sirnoonni bulchiinsa gadaa dimokiraasii dhaabdaneessa ammayyaa qajeeltowwan ittiin wal fakkaataniif addaan ba'an qabudha. Qajeeltowwan kunis immoo wal duraa duubaan akka armaan gaditti dhiyaatanii ni jiru. Isaanii tokko tokkoon kan ilaallu jira jechuudha. Qajeeltowwan yeroo jennu qajeelfamawwan wal isaan fakkeessuu fi garaagarummaa isaanii jechuudha. Kan isaan wal fakkeessu yookiin tokkummaa isaanii keessatti kan isaan walitti dhiyaatanii jiran keessaa inni muraasni sirna kana keessatti wal fakkeenyi isaanii sirna dhaabdaneessaadha. Dhaabdaneessa kan nuti jedhu jalqabuma irratti dhaaba hedduu isa jennudha. Dhaaba hedduu yookiin dhaaba baay'ee jechuudha. Dhaabdaneessa jedhaman. Bulchiinsi gadaa fi dimokiraasiin ammayyaa lameen isaaniitu sirna dhaabdaneessaa ta'e qabu. Sirna dhaabdaneessa jechuun qaamota isaan dorgomanii jechuudha. Sababni isaa immoo dabballeerraa kaasee hanga dhufee gadamoojjii ga'ee yookiin immoo waggaa 80 ol darbutti qaamonni wal dorgomaa deeman hundi isaaniiyyuu as keessatti ni argamu jechuudha. Sirna gadaa keessattis sirna dimokiraasii keessattis paartilee adda addaa mormitoota warreen jedhamanis achi keessatti ni argamu jechuudha. Sirna dimokiraasii dhaabdaneessaa keessatti paartileen siyaasaa garaagaraa dhaaba aangoo qabatee biyya bulchuun
morkachuun dorgommiif filatamanii kan dhiyaatanidha jechuudha. Yeroo sana keessatti kan gadaa keessatti umurii fi haala bartee yookiin immoo haala ittiin waliin deemsa jilaa adeemsaa guddatan keessatti yeroo aangoo qabatanii sirna gadaa keessatti immoo akkaataa jaallatamummaa yookiin beekumsa adda addaatiin kan aangoo qabataa deeman ta'a jechuudha. Kanaaf lamaan isaanii harkaa fuudhanii yookiin bulchuun morkachuun dorgomanii fi filannoodhaan aangoo wal harkaa fuudhanii uummata bulchuu jechuudha. Kanaaf baalliin yookiin immoo sirna gadaa aangoo yeroo ta'u, baalliidhaan wal harkaa fuudhinsa yeroo ta'u, sirna gadaa keessatti immoo aangoo wal harkaa morkatanii wal harkaa fudhachuudha jechuudha. Sirna bulchiinsa gadaa keessattis egaa haaluma wal fakkaatuun gogeessotni gadaa shanan qophii barbaachisu hunda taasisu. Shanan kan nuti jennu warreen akka abbaa gadaa, abbaa bokkuu, makkala warreen jennu yookiin immoo torban baallii warreen jennu suni jechuudha. Isaan keessa dabalamaniitu shanan gadaa jedhamaa jechuudha. Shanan gadaa jechuun gadaan marroo tokko tokko qaba. Tokkoon isaa immoo waggaa 8 qaba. Waggaa 8 sun marsaa 5 jechuudha. Marsaan 5 jechuun immoo 8 gaafa baay'atu 40 abbaa keenyatti kan nuti argannu jechuudha. Inni kunis waggoota 8 jechuudha. 8 baalliin waliin maal ta'a dabarsaa jechuudha. Uummata bulchuu haalli gogeessan yookiin paartiin adda addaa wal morkatanii aangooliif dabarsan uummata bulchuun kunis sirnoota bulchiinsaa kanneen wal isaan fakkeessaa jechuudha. Sirna gadaa keessatti dimokiraasii keessatti waggaa 5 akka iddoo tokko tokkotti waggaa 4 fi akkasuma naannoo biyyoota Afrikaa keessatti immoo akka waggaa 40-50tti yoo aga du'anitti yeroo isaanitti aangoo qabatanii jiraachuudha. Inni sun diktaatarshipii yookiin dimokiraasiidha ala kan ta'een kan isaan dhaalaa walitti dabarsan yookiin immoo humnaa wal harkaa fudhatanidha jechuudha. Sirna gadaa keessatti garuu namni tokko dirqama waggaa 8 qofa bulchuu danda'a jechuudha. Waggaa 8 bulcheera taanaan hanga waggaan 40 abbaasaa ga'utti namni aangoo qabachuu hin danda'u jechuudha. Isa booddee erga yeroon isaa ga'ee booddee garuu ammas deebi'ee aangoo kan abbaasaa 40 abbaasaa kabajateetu aangoo qabachuu danda'a jechuudha. Bara aangoo daangawaa qabaachuu. Bara aangoo daangawaa qabaachuu jechuun limited paaworii jechuudha. Sirnoota bulchiinsa gadaa fi dimokiraasii dhaabdaneessa keessattis barri hojii gaggeessaa yookiin gogeessa paartii aangoo qabatee seeraan kan daangeffamedha. Kan dimokiraasii keessatti kanneen akka Ameerikaa fa'aa keessatti waggaa 5 qofa bulchuu yoo namni biyyi sun yeroo lammaffaa isa mudate immoo waggaa 10 bulchuu jechuudha. Akka sirna gadaa keessatti immoo waggaa 8 qofa jaallatamte jibbamte waggaa 8 dirqamadha jechuudha. Dirqamaan waggaa 8 qofa bulchaa waggaa 8 booddee bulchuu hin danda'u jechuudha. Kanaan bara aangoo seeraan eeyyamameen alatti gogeessi yookiin paartiin kamiyyuu aangoo irra turuun dhorkaadha. Sirna gadaa keessattis sirna dimokiraasii keessatti jechuudha. Inni kun wal fakkeenya isaaniiti jechuudha. Biyyoonni dimokiraasiin bulan akkaataa aangootiin qabatanii bara turtii aangoo siyaasaa haaraan daangessanii illee ni qabaatu jechuudha. Isaanis akkasuma biyyoota wal harkaa yookiin aangoo wal harkaa fuudhanii bulchan keessaas immoo biyyoota akka Ameerikaa, Ingilizii fa'aa akka fakkeenyaatti yoo fudhanne isaan kun maal wal harkaa fuudhinsa aangoo dimokiraasiisa kallattii sirriitiin jechuudha. Dimokiraasii waggaa 5 qofa kan isaan bulchanii jechuudha. Isaan keessaa inni jennee jalqaba Ameerikaa keessatti waggaa 5 qofa bulchaa yoo hawaasni biyyichaa isa jaallate immoo waggaa 5 dabalachuu danda'a waggaa 10 jechuudha. Ameerikaa fi Ingiliz akka fakkeenyaatti fudhachuun ni danda'ama jechuudha. Kan biraan immoo kanneen Ameerikaa fi Ingiliz keessatti immoo barri hojii paartii aangoo qabatee biyya bulchuu kan maal ta'a jechuudha. Duraa duubaan waggaa 4 jechuudha kan inni bulchuu danda'u. Waggaa 4 akkasuma waggaa 5 Ingilizitti waggaa 4 Ameerikaatti waggaa 5 jechuudha. Kan inni bulchuu danda'uu fi kan inni gaggeessuu danda'u jechuudha. Kanaaf heeraan illee murtaa'eera jechuudha. Afrikaa keessattis Gaanaa fi Afrikaa kibbaa keessatti illee akkasuma waggoota 5 waggoota 4 kan isaan ittiin bulchanii fi kan isaan wal harkaatti dabarsanidha jechuudha. Warreen kan biraanis akkasumadha jechuudha. Kan biraan immoo bulchiinsa duraa duubaan immoo waggaa 4-5 akka ta'e yeroo biyyoota kanneen keessatti immoo kanneen tumamanii jiranii fi kanneen hin tumamiin illee ni jiru jechuudha. Dimokiraasiin dhaabdaneessa bu'uura heera biyyaa keenyatti illee paartii aangoo qabatee waggaa 5 murtaa'aadha. Akka biyya keenya yookiin immoo biyya Itoophiyaa keessatti waggaa 5 akka seera barreeffamee jirutti jechuudha. Haa ta'uyyuu malee garuu waggoota hedduudhaa fi irra deddeebiidhaan yeroo qaamni tokkichi waggaa 20 wayillee bulchuun ni mul'ata jechuudha. Inni sun dogoggora sirna abbaa irrummaa yookiin immoo diktaatarshipummaa isaanii kan isaan ittiin agarsiisan. Haa ta'uyyuu garuu kan isaan barreeffama ta'anii jira yookiin raayitiin konstituushinii waggaa 5dha jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun immoo heera gadaa keessatti baallii waliif dabarsuu waggaa meeqatti gaggeeffama inni irraa 8 jechuudha. Sirna gadaa keessatti waggaa 8, dimokiraasii keessatti immoo waggaa 5 fi waggaa 4 jechuudha. Inni kan biraan kana keessatti waggaa 8 gogeessonni shanan gadaa dabareen isaan qaqqabee baallii fudhatee waggoota 8tiif maal godha jechuudha. Biyya isaa bulchaa jechuudha. Egaa waggaa 8 biyya bulchee booddee waggaa 8ffaarratti aangoo isaa dabarsee kennaa jechuudha. Abbaa gadaa haaraadhaaf eebbiseetu dabarsee laata jechuudha. Inni sun osoo waliin lolin osoo walitti hin bu'iin osoo irra deebi'een qabaadhanii hin mormini jechuudha.
Inni sadaffaan daangeffama aangoo fi gaafatamummaadha. Sirna dimokiraasii dhabdaneessa ammayyaa keessatti aangoon bulchiinsaa eh, heeraan daanga'aadha jechuudha. Heeraaf seera isa jennu keessatti heeraan maal ta'a daanga'aadha jechuudha. Qaamoleen aangoo mootummaa gulantaa hundarra jiran aangoo seeraan kennamee fi ala yoo hojjetan illee maal ta'u itti gaafatamu jechuudha. Seeraa ala akka barbaadan nama ajajachuu, malaammaltummaa hojjechuu fi kanneen yakka biyya miidhuu hojjechuu hin danda'an jechuudha. Sababni isaa immoo limiitir paawuriidha aangoon isaanii waan ta'eef jechuudha. Kan biraan immoo uummatatu isaan bakka buufate waan ta'eef uummataaf bitamuudha jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun aangoo bulchiinsa gadaa heeraa maal ta'eera daangeffamaadha jechuudha. Gadaa keessattis immoo bulchiinsa hanga eeyyamamee fi ala darbanii hojjechuu hin danda'amu jechuudha. Kan biraan hojjechuun hin danda'amu kana jechuun aangawoonni bulchiinsa gadaa gahee fi itti gaafatamummaa kennameefiin ala bahanii yoo argamanitti gaafatamoodha jechuudha. Sababni isaa aangoon kan eenyuuti kan uummataati waan ta'eef jechuudha. Kanaaf daangaan aangoo fi gaafatamni jiraachuun bulchiinsa gadaa fi bulchiinsa dimokiraasii ammayyaa maal godha jechuudha wal fakkeessaa jechuudha. Inni arfaffaan qaamolee aangoo fi qoodaminsa aangoo qabaachuudha jechuudha. Qaamolee aangoo fi qoodaminsa aangoo kan qabaatan kan jedhamu keessatti kan dimokiraasii keessatti fi gadaa keessatti lameenuu maalidha? Qaamota aangoo mootummaa garaagaraa qabaatu. Qaamoleen kunis qaama seera tumu, qaama seera tumu, qaama seera raawwachiistuu fi qaama seera hiiktuu jennaani. Warreen kana jechuun warreen qaama mootummaa keessatti leejisleetii fi eksikiyuutii fi diskiriibiyuutii warreen jedhamanii jechuudha. Warreen kun sadan isaanii warreen qaama seera raawwachiiftuu yookiin qaama seera tumtuu qaama seera hiiktuu jedhamaniitu qaama sadan kun jiru jechuudha. Sirna gadaa keessattis kanneen akka abbaa gadaa, abbaa bokkuu, makkala, jaalkeettuu, jaaldhaaba warreen jennu sun warreen isa waliin aangoo qaamolee aangoo ta'anii tajaajilanidha jechuudha. Qaamolee aangoo kun immoo heerawwan kan mataa isaanii maal godhu qabu jechuudha malees aangoo waliinii keessaa otoo hin seeniin wal tumsaa fi wal to'achaa kan hojii isaan hojjetanidha jechuudha. Haala kanaan waliin hojiin mootummaa sirnaan akka inni deemu yookiin immoo akka inni seera mataa isaa danda'ee deemu taasisaa jechuudha. Haaluma wal fakkaatu egaa sirni gadaa fi qaamolee aangoo ta'e sadii qabaata. Isaanis qaama seera tumee labsuu yookiin gumii kanneen jedhamu yookiin gumii jechuun waliigala yaa'a yookiin immoo yaa'a guddaa yookiin hawaasa bal'aa hirmaachisu gumii isa ta'edha jechuudha. Inni kun seera qaama tumuu jennaanii jechuudha. Seera qaama tumee seera raawwachiisu yookiin gumii jedhama. Seera maal keessatti gadaa keessatti jechuudha. Seera qaama tumuu yookiin gumii qaama seera raawwachiisu yookiin aduloota torbii warreen jennu jechuudha. Warreen baalli fuudhuudhaaf abbaa gadaa bira deemanii qaama seera hiiku yookiin yuboota jechuudha. Qaama seera hiiku yookiin yuboota warreen jennu warreen aangoo dabarsanii laatanii erga keessa darbanii booddee gorsa adda addaaf taa'anii rakkoo adda addaa furuuf taa'an jechuudha isaan yubaa jennaan. Kanaaf bulchiinsa gadaa keessatti qaamoleen sadeen kun maal ta'u? Osoo aangoo walii isaanii keessa hin seeninii fi waliin dhiibiin hojii mataa mataa isaanii haalatti laatameen itti gaafatamummaa isaanii bahu jechuudha. Kanaaf aangoon isaanii kan gadaa wajjin wal fakkaataa jechuudha. Kan gadaa kan dimokiraasii ammayyaa. Inni shanaffaan federaalizimii fi alwalta'ina aangooti. Federaalizimii fi alwalta'inaa kan nuti jennu aangoo jechuun haala caaseffama mootummaa kan aangoon gulantaalee adda addaa gidduutti seeraan qoqqoodame jechuudha. Federaalizimii keessatti egaa aangoon qoqqoodama mataa isaa qabaata jechuudha. Namni tokko qofti waa hunda raawwachuu waan hin dandeenyee fi walta'iinsa isaanii kan isaan madaalchisu yookiin immoo kan isaan hunda keessa bakka isaaniif laatame sana seeraan hojiirra oolchanii jechuudha. Caaseffama gulantaa yookiin immoo sadarkaa isaaniitiin kan isaan bulchanii jechuudha. Sadarkaa gajjallaadhaa yookiin xiqqaarraa kaasee haga guddaatti, guddaarraa immoo gara xiqqaatti kan isaan wal gaggeessan yookiin wal isaan bulchanidha jechuudha. Kanaaf federaalizimii fi walta'inaa aangoo jedhamee beekama jechuudha. Gulantaaleen kunis immoo mootummaa jiddu galeessaa fi naannolee ta'uu mala jechuudha. Kan dimokiraasii ammayyaa keessatti naannolee waliin qabatee jiruu fi waliigala naannolee kan bulchuu yookiin immoo akka federaalizimii hundasaa walitti qabatee kan bulchuu jechuudha. Mootummoota naannolees mootummoota xixiqqoos kan walitti qabatee bulchullee gulantaasaa kanaa gidduu deemee jira jechuudha. Kan biraanii mootummoonni naannolee immoo aangoo naannoo isaanii bulchuu guutummaa ni qabaatu. Haaluma kanaan mootummaan giddu galeessaa ammoo aangoolee keessaa hin seenne heera isaan daangessaa jechuudha. Naannoo mataasaa ofiisaan murteeffateetu biyya isaa bulchaa yookiin naannoo isaa bulchaa jechuudha. Akkuma abbaa gadaa naannolee yookiin godinaalee adda addaa jennu jechuudha. Godina fakkeenyaaf naannoo Boorana, Gujii, naannoo Tuulamaa, naannoo Maccaa, Karrayyuu, Afran Qalloo fi kanneen kana fakkaatan keessatti akkasuma Raayyaa Saboo
naannolee Sadan Sooddoo fi yookiin immoo ijoollee Daacii Bachoo akkuma jennu hanga sana keessatti godina isaanii yookiin immoo naannolee keessa gurmaa'anii jiran keessatti abbaan gadaa xixiqqoon jiran abbaan gadaa waliigalaa yoo jiraate iyyuu warreen xixiqqoo naannoo isaanii bulchuu danda'an immoo isaan ni jiraatu jechuudha. Kan gadaa keessatti jechuudha. Kan dimokiraasii keessatti kan naannoo bulchanii yookaan waliigala bulchan yeroo ta'anii jechuudha. Kanaaf wal fakkeenyi isaanii kanaan tokko jechuudha. Inni kan biraan gadaa keessatti aangoo bulchiinsa giddu galeessaa bulchiinsa gadaa gosoota Oromoo gidduutti heeraan kan qoqqoodamedha jechuudha. Heeraaf seera isa jedhu ni beekna. Heera jechuun aangoo olaanaa yookiin immoo wantoota seera irratti hundarratti isa olaanaa ta'e jechuudha. Seera jechuun naannolee yookiin immoo hawaasni naannoo isaa haala isaaf danda'ameen kan inni tumatu jechuudha. Heerri garuu kan waliigala naannolee sana hunda haammatee tumamu jechuudha. Kanaaf giddu galeessummaa gadaa laafaa osoo hin dhufiin dura wiirtuun gadaa cafeessa ture madda walaabuurraa yeroo ka'amu jechuudha. Yeroo osoo laafiin guutummaa guutuutti eessarraatii maddaafi jechuudha. Heerri madda walaabuurraati jechuudha. Maddi walaabuurraatii maddeefiitu madda walaabuurraatii hundaaf raabsamaa jechuudha. Eessatti warreen abbaa gadaa xixiqqoo yookiin immoo naannolee godinoota xixiqqoo ta'anii gajjallaa jiraniif jechuudha. Kanaatiin raabsamaa yeroo turedha jechuudha. Dimokiraasiinis akkasuma naannolee godina isaanii yookiin immoo federaalizimii isa yookiin federaalarraa keetu gara naannolee jiranitti raabsamaafi jechuudha. Inni sun heeraa jennaani. Seera garuu naannoo keessatti kan tumatanii fi kan haala isaaniif danda'ameen mataa isaaniidhaan maal godhanidha labsatanii uummata ittiin bulchanii jechuudha. Haala kanaan gadaan gosoota Oromoo caasifama yaa isaanii ilaa jalaa jiruu birmadummaa yookiin immoo bilisummaa mataa isaaniidhaan akka isaan qubatanii yookiin immoo uummata bulchaa turan illee ni argisiisa jechuudha. Walumaa galatti haalli caasifama aangoo bulchiinsa gadaa fi sirna dimokiraatawaa maal ta'a jechuudha? Federaalawaa wal fakkaataa jechuudha. Inni kan biraan heerawaadha. Heerawaadha isin jennu heera jechuun seerota barreeffamaa yookiin immoo seerota hundaa olii isa jennudha jechuudha. Biyyoonni sirna dimokiraasiin bulan seerotaa kan ta'e heera mataa isaanii qabaatu jechuudha. Seerotaa kan jedhu waliigala hunda isaanii irratti aangoo kan qabu heeraa jechuudha. Heerri barreeffameera taanaan yeroo tokkicha haala naannolee hundaa kan hammatu ta'etu barraa jechuudha malee naannoo yeroo barbaadetti kan jijjiiree itti fayyadamu heera miti jechuudha. Seera jijjiiruu danda'a malee heera jijjiiruu hin danda'an jechuudha. Heerri kan waliigalaa waan ta'eef jechuudha. Kanaatiif heera waa kan hin ta'eef jechuudha. Heeronni kunneen kan barreeffamaa yookiin kan hin barreeffamiin ta'uu danda'u. Biyyoota heera barreeffamaa qaban keessaa kanneen akka Ameerikaa, Awustiraaliyaa warreen jennu seera barreeffamaa warra qaban jennaan. Warreen osoo hin barreeffamaan qabaatiin garuu akka waliigalaatti seera waliigalaa afaaniin kan isaan beekan keessatti illee ni jiraata jechuudha. Isaan keessaa immoo kanneen akka Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Biraaziil, Faransaay, Deenmaark warreen jennu kun warreen kamidha isaanii warra heera barreeffamaa qabanii heera barreeffamaan bulanii jechuudha. Warreen kaan garuu warreen barreeffama malee yookiin immoo afaanirraa afaanitti daddabarsanii jechuudha. Akkasumas Deenmaarkitti dabalatee kan barreeffamaa hojiirra oolchuu baatteyyuu biyya keenya Itoophiyaan tokkodha jechuudha. Seera barreeffamaa yookiin heera waliigala federaalaatiin kan bultu keessaa tokko jechuudha. Biyyoonni akka Ingilizii waggaa 5 kan sirna dimokiraasii gaggeeffattu Israa'el, Niwuziilaandi fa'aa immoo maal ta'a kan hin barreeffamiin yookiin immoo hin barreeffamiin unwritten constitution jechuudha. Warreen gubbaa written constitution yeroo gaggeeffaman Ingiliz, Israa'el, Niwuziilaandi immoo unwritten constitution warra gaggeeffaman yookiin warra wal bulchanidha jechuudha. Kanaaf seera barreeffamaa fi seera barreeffamaa ala ta'uutiin illee heerri kanaaf tokko wal fakkaataa jechuudha dimokiraasii fi gadaanii jechuudha. Inni kan biraan kabaja mirgoota bu'uuraati. Kabaja mirgoota bu'uuraa kan nuti jennu mirgoota bu'uuraa dhala namaa yookiin mirga dimokiraasiidhaan namaaf kennamu jechuudha. Mirga uumamaa namaaf kennamu, mirga lubbuun jiraachuu, mirga uumamaan namaaf laatamudha. Mirga dimokiraasiin immoo mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu warreen sun immoo kan dimokiraasiin nuu laatudha jechuudha. Isaan sanallee wal fakkaataa jechuudha. Sirni sana keessatti egaa kanneen mirgoonni bu'uuraa eegumsaa fi dahoo ta'anii jechuudha. Mirgoota bu'uuraa dahoo seeraa qabaatu jechuudha. Sirni bulchiinsa lameenuu mirgoonni namoomaa maal ta'u ni kabajamu jechuudha. Namni nama ta'uusaa qofaan dursa kabajni barbaachisaa fi ni eegama jechuudha. Koluu galtummaa osoo hin barbaadiin qaama seeraan buluu danda'uuf seeraan eegamee jiraatudha jechuudha. Bu'uura dhala namummaa yookiin namummaa isaatiin kan eegamuufidha jechuudha. Kanaaf mirgoota bu'uuraa ni kabaja. Dimokiraasiinis gadaanis jechuudha. Kan biraanii gadaan heeraa isaan keessatti bulchiinsa lameenuu keessatti mirgoonni namoomaas maal qabu jechuudha. Sirna dimokiraasii keessattis ni kabajama, ni eegama. Haaluma kanaan gadaan heera isaa keessatti maal godhee jira? Namaaf, bineensaaf,
yookiin beeylada manaaf, biqilootaaf, bishaaniif kanneen kana fakkaatanii maal godhee jira? Seera tumee jira jechuudha. Seera jechuun jenneerra heera bu'uura godhachuun kan tumamu yookiin haala hawaasa naannoo keessaa bartee naannoo yookiin immoo haala hawaasni keessa jiraatu keessatti kan tumamu jechuudha. Kanaaf seera bishaanii yookiin eelaa bishaan hawaasni itti fayyadamu namooma isaatii fi nama ta'uusaa qofaan kan inni kabajamu. Bineensota caakkaa jiran yookiin dagala jiranii kan inni fayyadamu. Beeylada mana jiran kan inni itti fayyadamu kanneen akka fardaa, loon fi kanneen kana fakkaatan kabajaan kan inni waliin jiraatu. Biqiloota hawaasni biqiloota jalatti kunuunfamu. Biqiloonni gaaddisa waan ta'aniif kanneen akka muka odaa fi biqiloota adda addaa kan kunuunsaaf seera isaallee baasanii qabaachuun. Inni kan biraan olaantummaa seeraati. Sirna bulchiinsa dimokiraasii ammayyaa keessatti qaamni hunduu maalidhaa? Seera kabajee seera jalatti maal godha? Seera jalatti bulaa jechuudha. All personal equal before the law isa jedhu jechuudha. Namni kamiyyuu seera fuulduratti wal qixxeedha inni jedhu sun jechuudha. Biyyoota Afrikaa baay'ee keessatti kun hin kabajamu. Haa ta'u garuu namni hundi wal qixxeedha jedheetu kaa'aa jechuudha. Qaamni kamiyyuu yoo badii dalagee fi gaafatama isaa seeraan bahuu dadhabe seeraan maal ta'a? Seeraan gaafatamummaa heeraan tumameedha jechuudha. Seera naannoo isaa keessatti tumamee fi heerri waliigalaa immoo namni itti gaafatamummaa isaa hin baane akka itti gaafatamullee tumamee jira. Bifa wal fakkaatuun gadaa keessatti immoo aangawoota dabalatee qaamni hundi seera gadaan bulaa jechuudha. Seera gadaan ajajuu ala buluu hin danda'u jechuudha. Gadaa keessatti namni seera cabse bu'uura heera gadaatii maal ta'a? Gaafatamaa jechuudha. Kanaafuu sirnoonni lameenuu seera jalatti kan bulan ta'uun wal fakkeenya isaanii argisiisa jechuudha. Inni kan biraan fayyadama uummataadha. Hawaasni tokko maal fayyadamuu danda'a? Maal argachuu danda'a? Isa jedhu naannoo jiraatu keessatti jechuudha. Bulchiinsa mootummaa dimokiraasiif sirna gadaa kan wal fakkeessan keessaa inni ta'u biroon xiyyeeffannoo isaan uummata bulchaniif kennanidha jechuudha. Sirnoota lameenuu keessatti qaamni aangoo bulchiinsaa qabate guddinaa fi jijjiirama hawaasummaa irratti cichanii hojjetu jechuudha. Hawaasni akka inni hin beelofne, hawaasni akka inni hin deegne, hawaasni akka inni hin dheebonne, hawaasni akka inni gogiinsa adda addaatti hin dhufneef cimsanii hojjetu jechuudha. Inni kun fayyadama uummataa jedhama. Bulchiinsa gadaa keessatti egaa gogeessi dabareen biyya bulchuu isaa dhaqqabee waggoota 8 maal godha? Waggoota 8 jireenya dhuunfaa dhiisee uummata isaa tajaajilaa jechuudha. Yeroo sana immoo hawaasni immoo isa maal tajaajilaa? Gumaata adda addaa isaaf kenna. Inni immoo hawaasa kana dirqama uummanni kun na tajaajilaa jira jedhee uummata isaadhaaf aantummaa uummata isaa kabajeetu uummata isaaf dirqama waggaa 8 tajaajilanii jechuudha. Kunis bulchiinsa dimokiraatawaa bulchiinsa gadaa kan wal fakkeessu keessaa isa jalqabaati jechuudha. Inni kan biraan qajeeltowwan bulchiinsa gadaa dimokiraasii ammayyaa irraa adda taasisanidha jechuudha. Yookiin inni gubbaatti ilaalle kan wal fakkaatan yookiin qajeelfamoota wal isaan fakkeessu yeroo ta'u, inni kun immoo adda addummaa isaanii yookiin garaagarummaa isaanii jechuudha. Qajeeltowwan sirna dimokiraasii fi gadaa jechuudha. Difference isa jennu jechuudha. Difference between democracy and gadaa system jechuudha. Inni sun immoo qajeeltowwan sirna bulchiinsa gadaa sirna dimokiraasii ammayyaa irraa adda taasisan keessaa warreen ijoo ta'an immoo warreen kamidha jechuudha. Tokkoffaan haal duree malee baalli dabarsuu fi carraan gadoomu al tokko qofa ta'udha. Namni tokko haal dureewwan yookiin morkii tokko malee waggaa 8 bulcheeta tana osoo hin didiin osoo nama morkatiin haal duree tokko malee aangoo isaa kana laataa jechuudha. Mana isaa tursee jennaan safuu caba waan ta'eef kanaaf jecha waggaa 8 bulcheeta tanaan carraa gadoomuu isaa maal jechuudha? Al tokkicha qofa gadoomummaa kan hin argatu jechuudha. Kanaaf akka sirna dimokiraasiitti deddeebi'uu hin danda'u jechuudha. Gogeessi al tokko baallii kennee gadaa maaliin shananiin booda waggaa 40tti maal ta'a jechuudha? Gogeessa isaanii gadoomuu fi baallii fudhatanii maal ta'u biyya bulchuuf marroo eeggatu jechuudha. Maroon tokkoon ishee waggaa meeqa qabdi? Waggaa 8 qabdi jechuudha. Waggaan 8 kun immoo wanni meeqa qabdi? Maroo 5 qabdi jechuudha. Tokkoon maroo 5 waggaa 5dha. Waggaan 5 kun maroo marsaa 5 qabdi. Marsaan 5 kun immoo waggaa 8 jechuudha. Waggaa 8 tokko ishee waggaa 8 bushaa jechuudha. Waggaa 8 kun immoo meeqa taati? 40 taati jechuudha. Kanaaf gadooma waggaa 40 isaa eeggachuun dirqama isaati malee aangoo harka tursuu hin danda'u jechuudha. Inni kan biraanii irra deebi'anii qabachuun hin danda'amu. Tasuma waggaa 8 bulchanii booddee aangoo irra deebi'anii qabachuun hin danda'amu. Maal keessatti? Sirna gadaa keessatti jechuudha. Dimokiraasii keessatti garuu yeroo 5 yookiin yeroo 5 akka Ameerikaatti yeroo 5 bulchanii deebi'anii dabalata waggaa 5 bulchuu ni danda'u jechuudha. Kanaaf as keessatti garuu waggaa 8 bulchinaan namni tokko lammaffaa itti deebi'ee bulchuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf garaagarummaa isaaniiti jechuudha kun. Inni lammaffaa hooggansa sagalee guutuu yookiin waliigaltee guutuu
ittiin kan inni ta'u sirni dimokiraasii sirna hooggansa sagalee waayyabaatti. Kana jechuun murteen kamiyyuu sagalee caalmaan murtaa'a jechuudha. Namni tokko aangoo qabachuudhaaf yeroo lammaffaa yoo sagalee hawaasaatiin filame itti deebi'uu danda'a jechuudha. Sirna gadaa keessatti garuu sagalee dhiisee wanti barbaade yoo dhufeeyyuu waggaa 8 booddee namni tokko aangoo qabachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf kuni garaagarummaa isaaniidha. Sagalee wayyabaa fi sagalee caalmaa inni sun garaagarummaa dimokiraasii fi gadaa isaan diifireensii isaaniiti jechuudha. Namni kamiyyuu sagalee caaluu baate aangoo numa gadhiisaa jechuudha. Sirna gadaa dimokiraasii keessatti garuu sagalee caalee jennaan yeroo lammaffaa yeroo 3 bulchuu ni danda'a jechuudha. Deeggarsa caalmaa dhabee tokko qofaa ta'e murtoo sagalee caalmaatiin immoo bitamuuf dirqamaa jechuudha. Sagalee namoonni garee tokko hawaasni garee tokko keessaa yoo caalee sagaleedhaan isa cimo'e sadarkaa lammaffaa qaamni kan biraan deebi'ee nama tokkicha jalatti bitamuu ni qabaata jechuudha. Gadaa keessatti garuu yeroo tokko ala yeroo lammaffaa namni tokko nama biraa jalatti bitamuu hin danda'u jechuudha. Akka seera gadaatti ammoo wanti tokko kan murtaa'u walii galtee guutuudhaan. Kunis murteen kennamu qaama tokko gammachiisee kanneen biroo akka hin gaddisiisneef hin miine gochuudhaafidha jechuudha. Waliigala hawaasichi gumii waliigalaa irratti taa'eetu kan inni murteessuu danda'u jechuudha. Kanaatiif dimokiraasii wajjin garaagarummaan isaanii kanadha jechuudha. Murtee sagalee caalmaan murtaa'u keessatti haqaaf dhugaa dhokachuu danda'u hambisuudhaafi. Hawaasni kun dhugaa isaa haqa jiru hundayyuu osoo inni ilaaluu qofa kan inni raawwatu malee duduubaan wanta caalameera yookiin immoo garee ta'e mufachiisanii murteessan hin jiru jechuudha. Kanaaf garaagarummaan isaanii inni kun isa tokko isa jalqabaati jechuudha. Kanaaf inni kan biraan sirna wallaanaa fi qadaadduu qabaachuudha. Sirna wallaanaa fi qadaadduu qabaachuu jechuun warra mormitootaa jechuudha. Bulchiinsi gadaa gaggeessota 5 waggoota 8-8tiin baallii waliif dabarsan qabaata. 5 isaanii kun muudamaa deemu jechuudha. Yoo muudamaa deemu yeroo abbaan gadaa haaraa muudamu sana yeroo sana wallaanaa fi qadaadduun muudamaniitu wajjin ta'anii leenjiiwwan addaa barumsa addaa barachaa waan deemaniif yeroo sumayyuu qophaa'aa deemu jechuudha. Durseetu sirna nama biyya bulchu kana muudaa yookiin immoo aangoodhaaf qopheessaa deemaa jechuudha. Gadaa dimokiraasii keessatti garuu hin jiru. Har'uma ka'ee har'uma sagalee wayyabaa yookiin sagalee caalmaa argatee jennaan mo'uu danda'a jechuudha. Inni kan biraan bakka lamatti qoodamu kana jechuun immoo tokkoon tokkoon gogeessa gadaa maal jedha jechuudha. Qadaadduu lamaa fi wallaana lama qabdi jechuudha. Qadaadduu lamaa fi wallaana lama qabdi jechuun wallaanni qadaadduu yookiin deeggartuu abbaa gadaa fi wallaana yookiin immoo gadaa tokko gogeessota duraanii fi boodaa jedhamaniitu qabaatu jechuudha. Warreen kun lama ta'aniitu jiraatu. Isaan lama waliin wallaana yoo ta'u kan gogeessonni duraan gaggeessaa turanii wallaana ta'uu jechuudha. Gogeessonni marsaa keessa jiranii hafan waliin immoo qadaadduudha jechuudha. Warreen fufaniitti darbanii hariiroo ogeessotaa kanneen gidduu jiranis egaa fakkeenya armaan gadiin ibsama. Kunoo haala kanaatiin jechuudha. Haala gabatee kanaatiin yeroo ibsamu roobalee irraa kaaseetu jechuudha. Sirnoota kana keessatti roobalee mudannaa halchisaa fi dhaallannaa fi harmuufaa jedhamu jechuudha. Warreen kun 5 isaanii maalidha? Roobalee, mudannaa, halchisaa, dhaallannaa fi harmuufaa warreen jedhan kuni warreen wallaanaaf qadaadduu lama wal keessatti waliin darbaa deemaniiti jechuudha. Lama walitti darbaa deemuutiin warreen lama marsaa duraa warreen lama marsaa boodaati jechuudha. Marsaa gogeessota gadaa armaan olirraa akka hubatamutti hariiroon gogeessota kunneen gabatee armaan gadii keessatti akkaataa ibsameen immoo maal ta'a jechuudha. Kun haala kanaatiin jechuudha. Gogeessonni kuni gogeessota yookiin immoo warreen aangoorra jiranii warreen aangoo itti fufuuf jiranii fi warreen aangoo keessaa bahan lama sana jechuudha. Akka fakkeenyaatti 5 jechuudha kun maal 5 gadaa 5 jennaani. Gadaa 5 qabdi yeroo jennu gadaan 5 kunooti. Gadaa 5 roobalee, mudannaa, halchisaa, dhaallannaa fi harmuufaa jedhamu jechuudha 5 isaaniiyyuu. 5 isaanii kun immoo wallaana keessatti maal ta'u roobalee fi mudannaan dhufaniitu jalqaba keessa jiru jechuudha. Ammas mudannaa keessatti mudannaa fi halchiisni keessa jiru jechuudha. Halchisaa keessatti immoo halchiisuma mataasaa fi dhaallannaa isaa arfafaarratti dhufaa jechuudha. Dursee galaa deemeera jechuudha. Dhaallannaa keessa immoo dhaallannaa fi harmuufni dhufanii galuu jechuudha. Ammas harmuufaa keessa immoo harmuufaa fi roobalee inni tokkoffaarraa deebi'ee isa dhumaa keessatti illee dhufaa jechuudha. Qadaadduu keessatti egaa roobalee fi halchisaatu dhufe ammas immoo jechuudha. Mudannaa fi halchisaa keessatti immoo halchisaa fi harmuufaa. Harmuufaa fi mudannaa fi dhaallannaa fi roobalee ta'aniitu deemu jechuudha. Haala kanaatiin maal ta'aniiru gadaan 5
tartiibaan warreen kana wanni gosa deemaa jechuudha. Wal muudaa fi wal muudama keessaa baasaanii isa deemudha jechuudha. Kanaaf lama lama jennaan hariiroo wal deeggaruu, wal qeequu fi wal to'achuu gaggeessotaa kana keessatti maal ta'a jechuudha murteessaa jechuudha egaa kun. Maaliif warreen darban keessatti mudannoo argaa turan ni qeequu, mudannoo fuulduratti isaan mudatu immoo wal hubachiisaa deemuu jechuudha. Kanaatiif wal qeequu, wal deeggaruu, wal to'achuu gaggeessota gadaa jidduu jiru kun sirnichi madaala isaa eegee fuuldura akka deemu gochuuf maal ta'a jechuudha utubaa guddaa ta'e tajaajila jechuudha. Warreen gadaa dimokiraasii keessatti garuu akka kanaatti deema osoo hin taane dirqama wal buusuudhaaf qofa wal miidhanii yookiin immoo hamilee walii buusanii yookiin hawaasa walirratti kaasaniitu wal jibbisiisanii kan isaan aangoo qabatanii jechuudha. Garuu gadaa keessatti osoo hawaasni walitti hin mufatin, osoo walii qeeqa hamaa yookiin immoo qeeqa jibbinsaa osoo waliin qeeqini qeeqa wal hubannoo, qeeqa wal ijaarsaa kan isaan walii laachaa waliin itti dhufanii fi gareen keessaa wal baasaa deemanidha jechuudha. Gadaa bulchiinsa dimokiraasii ammayyaa irraa adda kan isa taasisu kanadha jechuudha. Gadaan garaagarummaa dhiibbaa adda addaa waliin gaggeessu dimokiraasii keessatti gadaa keessatti garuu dhiibbaa osoo walirraan hin gahin hawaasa jaalalaan kan walitti dabarsaa deemanidha jechuudha. Inni arfaffaanii sirna gulantaalee dhaloota gahoomsuu fi itti gaafatamummaa itti kennaa deemu. Gadaa keessatti dabballee irraa kaasee hanga gadamoojitti wal harkaa fuudhinsi sun barachaa deemti. Dabballeen ta'uun ta'ii ibboo oduu durii mammaaksa adda addaa fi sirna maqbaasii sana guutummaa baraa deemte jechuudha. Sirna gadaa keessatti garuu hin jiru jechuudha. Barumsa ammayyaa kan fedha isaa barachaa deemeetu gaafa aangoo qabachuuf jedhu wal dorgomee kan inni caaluuf rakkatudha malee kan inni ganamuma umurii 0-8tti barachaa deemu miti jechuudha waa'ee aangoo qabachuu sanaan. Gadaan gulantaalee dhaloonni wal duraa duubaan keessa darban qabaata. Gulantaaleen kunis gulantaa dhaloonni keessatti baratu. Kan inni keessatti baratu, kan inni keessatti leenji'u, kan inni shaakalu, kan inni gorfamu, kan inni tajaajiluu fi gorsuu kan inni qabu sirna gadaa keessatti jechuudha. Kan ammayyaa dimokiraasii keessatti garuu kun hin jiru jechuudha. Dirqama namni wal saama aangoo qabachuuf fiiga malee jechuudha. Adeemsa gulantaalee umurii hundaa keessatti dhalootni leenji'ee maal ta'a? Gahoomsaa jechuudha yookiin immoo wal gahoomsee wal guddisaa deemaa jechuudha. Maaliif aangoo akka inni qabatu gochaa deemaa jechuudha. Itti gaafatamummaa caalaaf qopheessuutiin bulchiinsi sirna gadaa dimokiraasii ammayyaa irraa adda ta'a jechuudha. Akka fakkeenyaatti yoo ilaallu gabatee kana keessatti gadooma waggoota 41-48 keessa kan jiru yeroo ilaallu 40-41 keessa kan jiru yeroo ilaallu tartiibni isaanii yookiin immoo haalonni ittiin isaanii ilaalaa deemu kun hundi isaanii illee garaagarummaa isaan qabaatan keessatti kan adda addummaa qabaatu jechuudha. Kan inni adda addummaa qabaatu yookiin jennu keessatti tokkoon isaanii maal ta'u jechuudha. Waggaa 41 kaasee yeroo ilaallu gadooma yookiin immoo aangoo qabachuudhaaf yeroo isaan yaalan keessatti jechuudha. Tokkoffaarraa kaasnee kunuunte jechuudha. Sirna dimokiraasii keessatti kan hin jirre gadaa qofaa keessatti kan jiru waggaa kun umurii 0dhaa kaasee hanga 8 maal dabballee jedhamti jechuudha. Gaammee xixiqqaan sadarkaa lammaffaa umurii 9 hanga 16 gaammee gurguddaa 17 hanga 24 kuusa yeroo itti leenjii ga'umsaa leenjiiwwan lamaan fudhatan 25 hanga 32 fi akkasuma sadarkaa isaanitti leenjiiwwan gosa lamaan sana keessa darbanii raabaa fi doorii yeroo isaanitti ilmaan dabballee ta'an dooriin ilmaan dabballee yeroo dabballeedhaan godhachuu jalqabu yeroo fuudhee ilmaan godhatu waggaa 33 hanga 40 jechuudha. Kana keessatti sadarkaa kana qaba gadaan kanaan beekamaa jechuudha. Dimokiraasiin garuu tartiibota kana osoo hin barsiisiin namni tokko barnootuma ammayyaa barateetu aangoo qabachuuf qofa kan inni fiigudha jechuudha. Inni kan biraani yookiin inni ja'affaanii yuba tokkoffaa jennaan. Yuba tokkoffaa kan nuti jennu immoo waggaa 49 hanga 56 kan jiru yuba tokkoffaa jedhama. Yeroo inni itti gorsuu jalqabu, yeroo inni itti barsiisu, yeroo inni itti deeggaraa adda addaa hawaasaaf laatu jechuudha. Yuba lammaffaa yeroo ta'u immoo yuba tokkoffaa bixa yuba lammaffaa yeroo ta'u waggaa 57 hanga 64 jechuudha. Yuba sadaffaa keessatti immoo 65 hanga 72 jechuudha. Inni kan biraan yuba arfaffaa. Yuba arfaffaan waggaa 73 hanga 80 jechuudha. Waggaa 80ffaa gaafa guute jedhu yeroo inni itti qophii gadamoojjummaatti galudha jechuudha. Gadaa fi moojii isa jennu keessatti jechuudha. Gadaa fi moojii bakka kanatti jechuudha. Gadaa jechuun sirna bulchiinsaa yookiin ittiin bulmaata hawaasni tokko gaggeeffatu jechuudha. Moojii jechuun garuu keessaa baheera. Ani keessaan qabu, ani nan laallatu jechuudha. Waggaa 81 yeroo ga'an yeroo itti kennaawwan haaduu fi baallee guchii yookiin baalgudni kennamee fi gadaa keessaa daguuggatanii keessaa bahanii gargaarsa adda addaa yookiin immoo tajaajila
xoorataa isa jennuudhaaf yeroo itti bahan ta'etu isa tajaajila jechuudha. Gadaan kana qabaata. Dimookiraasiin garuu sirna wal barsiisaa, wal leenjisaa, wal ga'umsaa deemu kana hin qabaatu jechuudha. Kan biraan dhaloota aangessuu sirna gadaati. Dhaloota aangessuu sirna gadaa keessatti dhaloonni dabballeerraa kaasee aangoo akka qabatuuf beekumsa waa'ee sirna gadaa safuuf safeeffannaa hawaasa keessa jiruu fi sirni kun maal fakkaata kan jedhu baraa deemu jechuudha. Dimookiraasiin kana hin qabaatu. Bulchiinsa gadaa keessatti ogeessi dhaloota tokkoo gulantaa gadaa irraa yeroo ga'u baalli fudhatee biyya bulchaa jechuudha. Baalli yeroo fudhatu eebbiseetu aannan mijuu walii kenneetu wal dabarsaa malee humnaa yookiin wal ceephee wal hamilee wal buusee yookiin immoo harka caalmaatiin miti jechuudha. Qaamni baalli fudhatee biyya bulchuu kun maal jedha jechuudha. Dhaloota gadoomee gulantaa gadaa keessa jirudha jechuudha. Aangawoonni bulchiinsa gadaa immoo maal jedhamu? Adulootni hojii bulchiinsaa raawwachiisan maal godhu? Kana keessaa kanneen filatamanidha jechuudha. Yeroo sana keessa wal filaa deemaniitu kan isaan ittiin wal bulchanidha jechuudha. Gadaa keessatti immoo gaammas deebi'ee maal ta'a jechuudha. Gadaa keessatti sirni kun ammas tokkoon isaanii bulchiinsa gadaa keessatti immoo namni gulantaa gadoomaa irra gahee gadoomi tokko bakka abbaan gadaa hin jirretti eebbisaa jechuudha. Eebba akka inni eebbisu taasisaa deemaa. Ollaa reera keessatti illee hayyuu waliin ta'ee rakkoolee hawaasaa furaa deemaa jechuudha. Sirna bulchiinsa gadaa dimookiraasii keessatti garuu gaafuma aangoo qabatan beekamu malee namni hawaasni isaan hin beeku eebba adda addaa wantoota adda addaa waan baay'een isaan hafuu danda'a jechuudha. Sirna gadaa keessatti garuu eebbaaf illee dursanii reera keessatti yookiin hawaasa gosaa keessatti illee hayyuu waliin ta'anii warreen sirna kana beekan hawaasa keessatti illee rakkoo hiikuudhaaf kan isaan keessatti hirmaataa deemedha jechuudha. Kan biraan aanga'oo dhaloota maaliiti? Dhaloota malee dhaaba siyaasaa miti jechuudha. Dhaaba siyaasaa yookiin qaama mormituu osoo hin taane qaama aangoo aangeessamee ga'oomsamee bulchiinsa argatudha jechuudha malee kan cal jedheema aangootti dhufee biyya bulchu miti jechuudha. Inni jaaffaan baalli eebbaa waliif dabarsu. Baalli eebbaa waliif dabarsu. Sirna gadaa keessatti baalliin eebbaan darbaa yookiin aangoon bulchiinsa waggaa 8 wal eebbisaniitu dabarsu. Gogeessi baalli of harkaa qabu yeroo baalli kennu ga'u gogeessa baalli fudhatu yaamee kottuu galii qubadhu jedhaanii dhufee bakka jilaa sana qubataa jechuudha. Bakka galmii butteetti ijaarame sana qubateetu baalli isaa fudhataa jechuudha. Innis galgala aangoo fardaan dhaquutiin erga mijuu adda addaa raawwatee booddee sirba adda addaa walii sirbaniitu waliif laatu jechuudha. Baalli narraa fuudhii jedhaanii yaaluu yoo lubni itti aanu baalli fuudhuudhaaf godaanee ardaa jilaa baalli itti galee qubatu abbaan gadaa akka armaan gaditti maal jedhaanii baalli dabarsee kennaafi jechuudha. Innis kun gara jallaatti kan ilaallu ta'a jechuudha. Isaan jechuun egaa maal jechuudha? Misi bara keetii, misa bara kiyya haa caalu. Misi jechuun badhaadhii lalisiisa jedhu jechuudha. Misi bara kan koo lalisni yookiin badhaadhiin bara kan koo bara kan kee immoo naa caalu. Mirgi bara keetii mirga bara kiyyaa haa caalu. Mirgi baraati bulchitu kan ani bulchee olaa ta'u. Ati jabaadhu cimiisa jedhu horteen bara keetii hortee bara kiyyaatti haa caalu. Hawaasni walaa horu. Beelladoonni bineensonni walaa horanii biqiloonni walaa horanii bara kan kee jedheetu eebbisaanii jechuudha. Eebbiseetu walitti laata gadaa keessatti dimookiraasii keessatti garuu osoo wal arrabsanii osoo wal ceephaaniiti kan isaanii aangoo walitti laatanii galma mootummaadha kan isaan wal gadhiisanii jechuudha. Yookiin immoo qaama eegamaa waraanaatiin eegamaniitu yookiin waraanaan diddiimaan kan isaan keessaa bahanii jechuudha. Sirna gadaa dimookiraasii keessatti garuu isa kennutu eebbiseetu bara kan koo ani bulche caalaatiin bulchii ati eebbifamii. Ati nagaa kan koo caalu argadhu kan hin eebbisudha jechuudha. Nageenyi bara keetii nageenya bara kiyyaa haa caalu. Tasgabbiin bara keetii tasgabbii bara kiyyaa haa caalu. Umuriin uummataa bara keetii kan bara kiyyaa haa caalu. Umurii hawaasni bara koo keessatti jiraate yookiin immoo umurii hawaasni waggaa 8 keessa na wajjin jiraate kan kee keessatti immoo caalaa haa jiraatu. Nagaan bara kan kee keessatti haa jiraatu. Tasgabbiin hawaasni nageenya bara kee keessatti haa jiraatu jedhee eebbisee laata jechuudha. Gadaa kana qabaata. Dimookiraasiin ammayyaa garuu akka kanaatti wal eebbisee kan walitti laatu hin jiru. Kana haamilee walii cabsee deeggartoota garee tokkoo miidhee garee tokko immoo dadhabsiisetu kan hin aangoo qabatu waan ta'eef jechuudha. Sirna gadaa keessatti egaa qisaasa'insi qabeenyaa fi walitti bu'iinsi sababa filannootiif jecha uumamuu hin danda'u hin jiraatu jechuudha. Gadaa keessa dimookiraasii keessatti baasiiwwan hedduu baasaniitu deeggartoota waammatu. Gadaa keessatti garuu kun hin jiru. Hawaasatu sirna sana beekee dhaqee
muudee namicha aangoo qabateef eebba duwwaa fi irratti hirmaatee nyaachisa adda addaa raawwata malee kan namni baasii hedduu baasee wal miidhee hawaasa ta'e garee tokko miidhee garee tokko cimsee darbu miti jechuudha. Haalli marsaa gadaa eeganii eebbisanii baallee waliif dabarsuu kan qajeeltoo addaa sirna gadaan qabu argisiisaa jiru. Gadaa keessatti qofa kan inni raawwatudha jechuudha sirni kun malee sirnoota kaan keessatti kan hin raawwatamnee fi kan hin gaggeeffamnedha jechuudha. Sirni gadaa kana fakkaatti jechuudha. Gadaan sirna bulchiinsaa ammayyaa olitti kan nagaa jaalalaa fi araara labsaa jiraatu kan eebba fi gammachuudhaan jiraatudha. Sirna dabballeerraa kaasee hanga gadamoojiitti tartiibaan umurii waggaa 0 hanga waggaa 8 kaasee hanga waggaa 81tti hanga gadamoojjummaa keessaa bahanitti gadaa keessa raawwatanii gadaa keessa hirmaannaa gadaa keessaa hanga bahanitti kan isaan guddisaa ga'oomsaa gorsaa eebbisaa eebba barsiisaa toon ta'ii barsiisaa guddisuudha jechuudha. Dimookiraasii keessatti garuu umurii kana keessatti kan namni waa'ee kanaa waa'ee biyya bulchuu waa'ee aangoo qabachuu namatti himuu hin jiraatu. Gaafuma erga guddatanii aangoodhaaf dorgomanii hawaasa ta'e ofitti hiriirsanii na deeggara na filadhaadhanii baasii hedduuf saaxilamanii kan isaan wal filanidha jechuudha. Gadaan garuu kan inni osoo baasii hedduun baasiin hawaasa gammachiisee nyaachisa dhugaatii fi wantoota gammachuu ta'an duwwaa walitti laatee kottu aangoo narraa fudhadhu aangoo sii kenne aangoo koo dabarsee sii bilaadheera eebba koo sii bilaadheeradhanii kan isaan mijuu aannan fi gumaata daraaraa gumaatawwan adda addaa walii laatanii wal gammachiisanii waliif gaggeessanidha. Kanaan gadaa shanan warreen jennu immoo roobalee, mudannaa, halchisaa, dhaallannaa, harmuufaa warreen jedhan kun wallaanaaf qadaadduu lama lama qabaachuutiin kan isaan sirna sana keessatti gaggeessaa raawwatanii fi kan isaan wal bulchan kan isaan waliin raawwatanidha jechuudha. Har'a wal fakkeenya gadaaf dimookiraasii akkasuma qajeeltowwan dimookiraasii ammayyaa fi gadaa wal fakkeessanii fi qajeeltowwan dimookiraasii ammayyaa gadaa waliin fakkeessine yookiin diifireensii gadaa ammayyaa gadaa durii kaasee hanga ammaatti jiruu fi dimookiraasii ammayyaa kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Mata dureen keenyarraa kana fakkaata. Galatoomaa ulfaadhaa yoo obsan argu YouTube channel like share subscribe gochuu hin dagatina. Galatooma.